Waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 7 bara 2021 irraa eegalee godinaalee kibba lixaa fi giddugala Oromiyaatti sochii jajjabduu irra jiraachuu mul'isu ragaaleen kallattii garaagaraatiin nu qaqqaban. Waraanni kun imala gara magaalaa gara giddugala biyyaatti taasisaa jiruun milkiin tarkaanfachaa jiraachuu iddoowwan garaagaraa to'achuu fi iddoowwan to'atettis hawaasaan simatamaa jiraachuutu himamama. Godina Gujii aanaalee Liibanii fi Gumeel Dallootti magaalota Bulbul, Malkaa Gubaa, Ardaa Badheeraa fi iddoowwan biroo to'achuun kan himamu waraanni bilisummaa Oromoo imala gara magaalaa guddoo godinichaa Nageelleetti taasisaa jirutti fufee galgala edaas dhukaasni turuu dubbatu jiraattonni. Godinaalee Gujii lixaa fi Boorana keessattis sochii wal fakkaatu jiraachuu fi daandiin guddaan biyyoota Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisullee waraana bilisummaa Oromoon to'atamuuf qarqararra gahee jiraachuutu himamama. Gama lixaan godinaalee Wallaggaa afran akkasumas Shawaa lixaa aanaalee Gindabaratii fi Holloota isheetti duulli waraanni bilisummaa Oromoo labse kun itti fufee jiraachuu iddoowwan garaagaraas waraana kanaan to'atamaa jiraachuun ibsameera. Daandiiwwan gurguddoon Gimbii Najjoo, Gimbii Dambidolloo, Gidaamii Asoosaa akkasumas Oromiyaa gama lixaan naannolee Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa fi naannoo Amaaraatii wal quunnamsiisan iddoowwan hedduutti cufamanii waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuutu himame. Bulchitoonni godinaalee Wallaggaa lixaa fi Qellem Wallaggaa dhimmicha irratti BBC fi deebii kennanis daandiin iddoo garaagaraatti cufamuu fi geejjibni addaan citee jiraachuu hinaalle. Giddugala Oromiyaa kaaba Shaggarichis sochiin waraana bilisummaa Oromoo kun itti fufee jiraachuun ibsameera. Gama biroon iddoowwan waraana bilisummaa Oromoon to'atamanitti mariin hawaasa waliin taasifamus itti fufeera. Marii kibba Oromiyaatti Cibraanii Soddon Booroo hawaasa waliin taasisaniin ummanni Oromoo erga gadaan isaa cabee sirna Minilik jalatti kufees gabrummaa jala jiraachuu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo uummataaf ibsaniiru. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo gabrummaa kanatti xumura gochuun kaayyoo qabsoo Oromoo waggoota 50 baranaa wixinamte galmaan gahuudha. Gabrummaa kanatti yeroon xumura gochuuf ammoo tumsi hawaasaa murteessaadha jedhan. Akeekaaf kaayyoon kun akeeka dhugaa uummata Oromoo lafasaa namasaa mukasaa utuu nambisin bilisummaadhaan uummanni Oromoo akka jiraatu wareegama kaffaluu guyyaa elemoo qilxuun Harargee keessatti meeshaa dhukaase jalqabee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo faajjii har'a nuti as keessatti dhaabne dhiigaaf lafee jaallaniidhaan dhaabate moggaa lamaan diimtuu gidduun magariisa urjii qarqubdumaan marfamtee gidduun sheeodaa taate kan dhaabate sun akka qoosaatti namni guyyaa sana kan dhaabate jechuudha. Kun agarraa gannoota 50ffaa lakkoofsisaa jira. Ammayyuu galman geenye daandiirra jira jechuudha. Maaliif galman geenye kan jedhu gaaffii koo gaaffii keessan. Wareegama kana keessatti agam gadii kaffalaa jirra. Oromoo wajjin taanee qabsoo kana tumsaa jirra. Moo diina waliin taaneetu qabsoo kana hongeessaa jira jennee hoggaafachuun dirqama uummata Oromoo cufaati. Qeerroon, qarreen, abboon, aayyoon qabsoo kana keessatti qooda fudhataa jirtu moo diina waliitu waraana keessatti dhugaasaa jirtu. Kun gaaffiidha. Duulli bobbaa xumura gabrummaa maqaa gameeyyii qabsaa'ota Oromoo Laggasaa Wagii, Taaddasaa Birruu, Nadhii Gammadaa, Elemoo Qilxoo fi Hasan Ahmetti moggaafametti fufee jiraachuus odeeffannoon dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo irraa argataa jirru ni mul'isa. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Tuulamaam Gooban Hoolaam ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaa Addis Istaandardiif kennaniin abbaa gadaa Kadiir Hawaasii fi miseensota gadaa Michillee 14 muddee gaafa tokko bara 2014 ajjeefamuu himaniin ala ajjeechaa sanaam qaama walabaan akka qoratamuuf waamicha dhiheessan. Ajjeechaa sanam qaamolee nageenya bilxiginnaa fi poolisii humna addaa Oromiyaatiin akka raawwatem gabaasuun keenya ni yaadatama. Itti dabaluunis barreessan gamtaa abbootii gadaa miseensonni gadaa Michillee ajjeefamurraa hafan gariin ammoo bakki buuteen isaanii dhabamee turanis yeroo ammaa kanam waajjira poolisii magaalaa Majootti hidhamanii jiraachuu isaanii akka mirkaneeffate addeessa.
barreessaan gamtaa abbootii gadaa abbaan gadaa goobana hoolaa akka jedhanittis miseensota gadaa michilleem ajjeecharraa hafanii hidhaman kanarratti reebichi raawwachuuf erga hidhamanillee qabiinsa gaarii dhabuudhaan namni du'e jiraachuu dubbatu. barreessaan gamtaa abbootii gadaa fi abbaan gadaa tuulamaa goobana hoolaa afgaaffii addatti addis istaandardiif kennaniin dubbatan jechuun miidiyaan addis istaandard akka gabaasetti ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu kana duukaa bu'anii qulqulleeffachaa akka jiran himuun ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu ni balaaleffanna. namoonni kun bakka jila godhachaa jiran irraa qabaman abbootiin gadaa ergaa waaqaa qabu waan ta'eef ajjeefamuun hin maluufi jechuun dubbachuu isaanii addis istaandard gabaaseera. ergam ajjechan suukanneessan gumii gadaa michillee karrayyuu kanarratti raawwatame as hidhaa fi dararaan qaamolee mootummaatiin uummata anaaf antaallee irratti raawwachaa jiru daran hammaachaa dhufuusaa oromiyaa miidiyaa neetworkii gabaasaa turuun ni yaadatama. oduu keenya gama birootiin godina Harargee lamaanitti manneen jiraattota gubaa jiraachuu dabalatee reebichaa fi gidiraan adda addaa murna biyya bulchaa jiruun uummata irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Gochaan gara jabummaa kun sirna biyya bulchaa jiru bilxiginaadhaan Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiru jaanii jiroo Neemaa Marwaan qindeessite qabde. Baha Oromiyaa godina Harargee bahaa fi lixaa magaalota garagaraatti manneen jiraattotaa gubuu dabalatee hidhaa reebichaa fi gidiraan adda addaa murna biyya bulchaa jiruun uummata irratti raawwatamu cimee itti fufee jira. aanaa dadar magaalaa qobbootti roorroon daran hammaachuu irraa kan ka'e qeerroowwan hedduun reebichaa fi hidhaa dheefa magaalaa keessaa baqatanii akka jiranii fi dubartii dabalatee maatiin qeerroo ilmaan keessan fidaa jechuun hidhamaa akka jiran maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. kana malees manneen jiraattotaa badii takkaan malee mana shaneeti jedhamuun humnoota tikaa murnichaatiin gubamaa jira. guyyaa kaleessaa jiraataa magaalaa qobboo kan ta'e namni maqaan isaa Ibsaa Alishoo jedhamu manni jireenyaa isaa humnoota kanneeniin jalaa gubatee jiraachuun Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffatee jira. humnoonni kunneen mana nama kanaa wayita gubanitti namoonni irraa dhaamsuuf gaafa dhufan dhaabbatanii eeguun qawwee qabatanii mana shaneerraa yoo ibidda dhaamsitan isin mataan keessan ni gubattu jaanii dhoorkaa akka turan jiraataan naannichaa OMN odeeffate kun himee jira. kun gochaa gara jabummaa sirna biyya bulchaa jiru bilxiginaadhaan Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiruudhaas jaanii. aanaa dadar magaalaa qobboo dabalatee baadiyyaa naannichaatti hidhaa reebichaa fi gidiraan adda addaa maqaa shaneetiin uummata irra gahaa jirtu hammaataa ta'uu kan eeran maddeen kan nama gaddisiisu ammoo haadha daa'ima wajjiin qabanii hidhuun abbaan manaa kee hanga dhufuu jaanii dararaa jiru jedhu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada laatani. muddee 15 bara 2021 baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa odaa bultuum araddaa saaqqataa jaamtutti milishaa poolisii aanichaa fi kan aanaa bookee waliin ta'uun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu joon manneen qonnaan bultootaa 15 qabeenya isaan qabanii waliin jalaa gubuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii dhimma Itoophiyaa irratti jimaata kaleessaa Jineevaatti taa'een sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti qaamolee hundaan raawwataman qorachuuf koomishiniin ekspertoota idila addunyaa akka hundaa'u sagalee caalmaan murteesse. Itoophiyaan gama isheetiin ibsa karaa ministeera dhimma alaa isheetiin baafteen murteen mana maree mirgoota namoomaa UN birmadummaa Itoophiyaa dhiiba jechuun manni marichaa faayidaa qaamolee ajandaa siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadaniif kan ooludha jechuun ibsiteeti jirti. gabaasa Siraaj Sabaa qindeessine Maamartu dubbisa. manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii dhimma Itoophiyaa irratti jimaata kaleessaa muddee 17 bara 2021 Jenevaatti taa'een sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti qaamolee hundaan raawwataman qorachuuf koomishiniin ekspertoota idil addunyaa akka hundaa'u sagalee caalmaan murteesse. walgahichi gaafii miseensota gamtaa Awurooppaatiin kan dhiyaate yoo ta'u biyyoonni miseensa mana marichaa 21 yaada murtii dhiyaate yoo deeggaran 15 mormanii 11 ammoo sagalee osoo hin kennin hafanii jiru. walgahii kanarratti biyyoonni miseensa mana marichaa ta'an cabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruun yaadda'uu kan ibsan yoo ta'u yakkoota raawwataman qaama walabaa qoratu irratti yaada wixinee dhiyaate kan koomishiniin ekspertoota idil addunyaa jedhu irratti sagalee caalmaa kennanii jiru. Biriteen, Deenmaark, Jarman, Faransaay, Biraazilii fi gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni biroo wixinicha deeggaruun sagalee kennanii jiru. Soomaaliyaa, Eertiraa, Kaameruun, Burkina Faasoo, Koot Divuwaar, Chaayinaa, Raashiyaa, Hindii fi kanneen biroo
wixinicha mormanii jiru. Indooneeziyaa, Liibiyaa, Maalawii, Senegaalii fi biyyoonni biroo ammoo sagalee osoo hin kennin cal'isuu filatanii jiru. Dhaabbileen idil-addunyaa mirga namoomaaf falman kan akka Amnesty International, Human Rights Watch fi kanneen biroo sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mudate ilaalchisuun qorannoo fi ragaalee qaban mana marichaaf dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen kunneen yakkoonni sarbama mirgoota namoomaa kanneen akka ajjeechaa, hidhaa saba irratti xiyyeeffate, dirqiin gudeeduu, beelaa fi gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu, deeggarsa namoomaa ugguruu fi kaan humnoota mootummaatiin raawwatamuu ibsani. Itoophiyaan gama isheetiin ibsa karaa ministeera dhimma alaa ishee baafteen murteen mana maree mirgoota namoomaa UN birmadummaa Itoophiyaa dhiiba jechuun manni marichaa faayidaa qaamolee ajandaa siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadaniif kan ooludha jechuun ibsite.